keessaa baafatee? Kuma 500 keessaa baafate. Riisiitiis na ergeera. Oh, maalish. Dhaggeeffadhu Mubaarik dhugaa dubbisitti mala duraa wal jaalataa turre jechuudha. Miidiyaa kana irrattis keessaanis waliin haasaa turre. Tiitokii sirba dhiisiin jedheeni. Sirba dhiisuurra jette si dhiisuun filadhaa naan jette. Amma kanaani. Riisiitiin atti erga baante karaa WhatsAppiitiin. Kana inni baafadhe keessaa baafadhee raayyuu naan jedhe. Maaliif waan hin beekne yaani daa'ima hanga kanaa miti bara. Ka'umsa isaa hunda isaa. Labaatti suni. Osoo nama soba barbaaduuti osoo namaatu barbaaduuti achumaan bo'aa waan isin qabdu keessaa gurradheen deema malee osoo nama damtaa sanaa. Mee waan si gaafa keeru. Mee waa dubbatu hin jedhan keeruun. Keeruun tarbiyyuu godhanii natti tola. Keeruu haayomsiisaa. Tokkee afaan qabne. Jalqabayyuu. An jalqabayyuu keeruu waa gaafadha amma dubbachuu fi akkaawuntii kana mucaa kana deebisuuf fedhii qabdaa fedhiin kee akkami Omaarsii gootee deebiftaadha gaaffiin kun jalqabaati. Mucaa kana deebisuuf yoo sinte bayyidhaan dhuftee na gaafattee ittiin deebisa kanaan ta'u moon deebisu. Ilaal iimeelii meeqa yoo jijjiirte yoo keessaa na baasuu hin dandeessu. Dhugaa dubbiin isinitti hima. Obboleessooti bibbiriin maayinni jaallatani. Kan akkaawuntii harkaa qabusuma kanaayi? Keru. Ana tu bade bar akka kiyaan hin bare bar. Akkaawuntii kana irratti hin bane. Isa bane. Tokkoffaa lammaffaa hin banee jira jechuudha. Yeroo nama keessa seenu edhinumaan keessa seenu. Isiin iimeelii jijjiirtee lakkoofsa jala keessa waan feete yoo goote illee nabaatu dandeessu. Inni kun dhugaa lafa dhaggeeffadhu. Gaafa isiin iimeelii na jalaa kaaftu iyyata galcheen jiraan. Dhaabbata tiitokii irratti. Iyyata galcheen jira. Iyyata galchee jennaan koodiin kan koo abbaan feete jalaa kaasuu hin dandeessu. Isa duraanii irratti dhaqee deemee. Ilaamee boo yaa mujrim dhaggeeffadhu haasatti hawaasi gaafannaa amma. Masfartiin kee ulaagaan kee maali? Fakkeenyaaf hin jaallatta maama nu dhoksita keeru wal beennaa hiriyaadha. Hin jaallatta amma yoo isin ulaagaati keessu sana dhageenyee itti deemnee yoo keessa jala jiraachuu dandeessi ulaagicha baruun keenya gaariidha. Amma fakkeenyaaf natti heerumtu malee natti maal taatu malee jaalla keessatti deebi'u malee lakkii immoo akkasiin immoo dhiifama na gaafadhu an deebisa. Garuu yeroo deebiftu kakattee deebifta moo qalamuu keessa seenu. Dhaggeeffadhu Mubaarik dhugaa dubbisitti mala duraan wal jaalataa turre jechuudha. Miidiyaa kana irrattis keessaanis waliin haasaa turre. Tiitokii sirba dhiisiin jedheeni. Sirba dhiisuurra jette si dhiisuun filadhaa naan jette. Amma kanaani nabilootte dhaggeeffadhu nabilootte dhaba mana goote. Achi iddoo tokko wayii kuweetiidha. Madaamii tiitii wal loltee Suudii dhufte. Suudii dhuftee natti dawwalte. Ji'a sadii wayii baddee turte. Maatiin si biyyaa na gaafatanii dawwalanii na gaafatan. Ijoolleen gadhiisaa turan intalli kun duuteetti jedhani. Garuu gilee sana naanaasaa turte jechuudha. Akka guyyaa 2-3 naanaasaa turte. Amma kanaan tiitokii si waa hunda gubdee anaani inaasot. Ijoolleen natti dawwalanii maatiin kunoo kanatti barbaadaa jiru. Uftuudhaan waliin haasaa jirtaan musaafee horoo kana jala jiraachuu danda'a. Dhufee na gaafate. Tiinasaan jira sakaleessayyuu tiinasaan ooleen jedheen maaknoo maatiin akkanatti biyyaa barbaadaa jiru jedhe. Amma kanaan tiitokiin kan koontiin dunuun jalaa gubate tiitokii naa kennii naan jedhe. Ayyee siin kenna sirba immoo irratti gadi niisinii ittiin laayivii seenii naa deebiftaan jedheeni. Amma kanaan furattee imeelii waa hunda isaa jalaa jijjiirtee sirba gad dhiiftee zoor balbaakki naan jedhe. Nabiloot guyyaa tokko wayii gastii maanchee keessatti seene siin bakkee kana gadi baatee jammartee jirti laayivii baatee taphataa jirti. Achumaan maanchee fi keeruun fiqiriin kee duraanii dhufee jennaan keeruutti kan harkaa tiitokii fo'ee fudhee keessaa baasee jetteeni maancheedhaan. Tiitokiin koo jedheeni hin gubatee naan jette. Ana mana biloottee jirti garuu argee hin jiru. Amma kana anan tiitokii kan kana shakkee loogaayit godhee indeganaa keessa na galche. Ergani keessa na galche haa tiitokii kan koo jiru iyyii na gowwoomsitee hin jedheeni amma kanaan amma keessa na baaf. Achumaanan dhiise osuman taa'u na biloottee na jala ariite kalaas. Gadda dhiyeenya wayii gaafan jala dhaqee jedhu gastii namaa wayii keessa jiru. Na jalaa deeminaan jetti naguma kana yeroo na argitee jetti awwaa tokko siidaan hin jennu. Ahama dubbiin akkasii yaalaan jedhu dhiisee taa'aa ture tiitokii banee keessa ta'e. Teessi gantee. Amma kanaan na bilootte gaa of jalaa na biloottee jirti laa. Amma kanaan hin keessa seenee zimmeetuman keessa taa'uu naa deebisiin jennaan hin deebisuu naan jette. Gaafa duraa siif hin kenne naa deebisi kalas amma tiitokii kan. Komentiin keessan arrabni keessan jawaarii nu waan goone.
dhaggeeffadhaa qeeqomsi keessan jawaariin waan goone barumsa irraa godhan itti haasuu noo ganama subii hawwiin akkuma carraa rafaan jiraan akaastee jechuudha jarri kun nama akka ilmoo jiraatti na laalanii akka yaanii akka waan ofii dhalchanitti na laalanii jechuudha akka ilmoo jiraatti na laalanu rafaan jiraan akaastee jechuudha yaanii gasteerallee galtu kaatee maa raftetti nan naqa innan kahu akkaantii keessa namni jiraanaan jedhan achuma ilaalimee naan jedhan ishedheetan jala gadee acha taa'ee ilaala yeroon ilaalee dhu viidiyoo waraabee kahee qulfiirra jira viidiyoon ani dengada wan taba walitti qabataan jira achi siqee sii baamne naan jedhee turani doktora Siliinfaan jechuudha ishedhee man dhiisu inna keessa gadi galu exchange godhamee jira akkuma jiru riisitiin atti erga baante karaa WhatsApp kana innan baafadhe keessaa baafadhee raayyuu naan jedhe maaliif waan hin beekne yaani daa'ima hanga kanaa miti bara riisitii maalii jedhee ati eenyu jedhee itti dawwale deebisee na bulooke jechuudha lakkoofsa dhuma 36 jechuudha lakkoofsa Itoophiyaa dhuma 36 lakkoofsa nama maaltu irratti na bulooke dhiise kuma 500 keessaa baafadhe shinaan jedhe sobee isaatu nama natti ergaara jechuudha ambar waa quban qabu akka nama natti ergaarus akka maal taarus quban qabu mucaa kana wote ammoo silkii tiitoo koo duraati irratti wal beekna malee kana miti waan sinii galuu qabu namni ergi iddoo namaa ga'ee barbaadee nama miidhuudhaan nama barbaadu ta'u namni iddii guddachuudha ka'ee nama barbaadee naa sinii galee tiitoo kee duraarratti kan wal beeknu garuu gastii namaarra sin dhaquun argitanii gastii maa keerran dhaqa kan hin dhaqu jechuutti na argitu yeroo achi dhaqu immoo sa'aatii qabaadee dubbachuun dhaquun muuyitiin irratti qabu jechuudha nan hubattan muuyitiin irratti qabdu waan isinii galuu qabu tokko farratti sababa kan kun nama akka ilma isaatti ilaalee rabbii jechaan ni achise nama baasullee arrabsuun qabdan tokkodha mucaa kana immoo yoo ta'e akka inni keessa gale akka inni maal ta'e tan kottaa na gaafadhaa keessa yoo fetan na gaafadhaa isiniif hin deebisa itti aansuma maallaqa kan hin dhabe anaa kan arrabsamu anaa dhiisa maallaqa kun dhabeera dhiisa bakka anarraa illee gadi bu'aatii dhiisa maallaqa kun dhabeera kalas akkaantii komo deeffadheen jedhu utuu akkaantiin kasaa ta'e ofiisaatii naa bane dhugu namni kisseen jedhu namni maallaqa na baafate immoo iluu gaafadhaa iluun argeera jechuudha mucaan oomaanii jireettanii oomaanii iddoon baafame sunis namni exchange godhe oomaanii jechuudha isatu baafata maallaqa 400 500 ta'uu jechuudha garuu namni natti dawwale 500 naan jedhe jechuudha maaliifan ani gaafsan waan ajandaa kan inni ofiin argineef ammallee sidaan lorraa basagalee ajandaan harkan jiru inni dawwale lakkoofsi kun eenyu hedheetiin kaase lakkoofsa Itoophiyaati wanti an kaaseef immoo haati koo faan lakkoofsa ijoolleetti nattee naa dawwalti sinii galee achumaan hin kaase sinii galee kaaseetan iyyuu eenyu atiin jedhanii ana jedhe akkaantiin keessa kan jiruumi ana kan fuudhee naan jedhe sagaleen isaa immoo sagalee kee ruumti sisin jettanu kana miti maannin jedhanii viidiyoo waraabame kee jala gadhifame akkaantiin kun kan malee naan akkaantii kan kee nama iimeelii kee beekutu natti mee jira yoo tollu baaftee bakka wajjin hin beekamte argan yoo tollu baaste siif hin deebisa akkaantii kee naan jedhe anu nan deeffadha akkaantii dhiisin jedheen koo ta'uu nan beeka deeffachuu nan beeka waan ta'eef deeffadheen jira ni galee kun iyyuu gootummaadha deeffadheen jira fudhatamte tanneen tunattuu deeffadheen jira sini galee rakkoon tokko yoo hin jiru akkaantii baga deeffadhe maallaqa amma baga keessaa baafattan baga isin exchange gootanis garuu ani waan mucichi naan jedhamu gastii maa kirratti dubbadheere sobduu waa isinitti fakkaatu namichi 500 hin baafadhe naan jedhe riisitiin natti erge riisitii kan duraanii yoo riisitii sagalma maal natti erge riisitii sana yeroo isa warachuudha yeroo na deebi'u gastii irratti hin jiru yaani ani sammuun iyyuu na dalagaa hin jiru waan ta'eef niyyuu na bulookeera jechuudha lakkoofsa isaa immoo qeeroon illee mana hin jiru ittiin kennaa inni ilaala sibira singa'ama sabarishi waan goyee hin qabdu akkaantii hootee immoo eegee akkaantiin keessan ta'e deeffadhaaree ala kana isirtanii akkamittiin deeffadheen ala mana mallaa fi biraan jira akkamittiin deeffadha tuukoo ta'uu dhiise tuwaan harka kootiin hin banatiin akkamittiin deeffadha maa sobdisiin duuba isaayyuu immoo hundi keessan iyyuu jechuudha kaleessa iddoo rakkina yeroo hin jiru namni biyya kootii dheena waan hin jiru rakkattuu hin qabnu rakkattuu qabnu jettanii nagataa turtan hadha garuu bakka namaa yeroo hin gahu isiin keenya jettan hundi keessan gabbaatanii akka namaatti ilaalamee jennaan jechuudha saniif iyyuu kana safirraa dhiisa tuukaan koo ta'uu dhiise utuu gurbichi naabanee utuu waan ajandaadhaati akkamittiin deeffadharee namutu lubbuu keessa roo ajandaan barbaadu bar maallaqa baafame immoo iluun argee jira kunu akka namni na jalaa keessa jiru argee jira inni iyyuu profaayilii kaatee gastii banatee jira sini galee gaafadhaan iyyuu dhaqaati ani waan keessa ol baateen tiitoo kana jalaa attee maallaqa illee keessaa fudhatu yoo naan jettee achi yoo ijoolleen na baranii famese malee si deebisuu hin danda'u naan jedhe sagalee ol kaasuutu imeelii kan keenyatti hime nama sibiruutu nama diinoo wajjin jiraatu silaa yoo dheesil kenna irratti cufeetu na buloo eenyu mucaan Kero edam. Tito hidrati ni mall bene durani itu. Sekarang nama mereka gafar aku lafan bane deyu. Nukun illa lama kali faham. Sita kurban. Oma tak kau yuna hentau. TikTok ki kayak samal kore dua. Emaili ke nama net email anjir. Ad emaili nama ti maim. Tas jamar emaili hanke malik nama tim ta. Antakka Facebook ke TikTok ki hanke tu. An by the way wallahi guys himbe kwani sinte. Cu anin jalan. Email namni ani. An haada kootutti email khiyani mujachu maal goota email khiyana matte kannitaati email namatti kennene laabi naga shudi denan nasirre saadeetini jolletti kenne jolleen immoo jollee qaama wal benitti kenne gurbaadeen gadda intine defan isatti kenne malee nama tokko kenne garuu jolletti beektu email kennatti kennen yoo talbaatina dawwatte tanis nan fayyadu maal goota nama nasirre saaytan akka ken barbaadu yoo ati nafa misiste sifan deebisan anje malee guyyaa kam akka dabarseni hima
yoo guyyaa sadii wal jala dabarsees ni hima yoo arra dabarsees ni hima jechuudha. TikTok ሁሉንም ነገር ይናገራል. So achumaan kana waan akkana kana dasin jiru sinigalee waan hin taane jechuudha. Kana keessaan si waliin haaseeti yaa quftu waan hundaa uummata irratti wanti jechuun bareedaa miti. Wallaahi wabillahi bataam ijabbiraal maal jechuudha isa? Hai. Jamma firoomi keessa aankiyya gaafa hatame isaan kiyya isinitti meeramti guyya eessatti sa'aatii kam wajjin akka seenanii agarsiisa Google Chrome. Mama ganama kana subii akka Itoophiyaatti sa'aatii 11dha. Birrii maallaqi seerum sanatti baahamedha. Maallaqi immoo limitii qaba. Fakkeenyaaf anamma anumti ani yeroo baay'ee kan hin baasaa tureyyuu fakkeenyaaf gaafa birriin taneetu guyyaatti anamma 600 ol baasuu hin danda'u. Limitii qaba sii galee. Oye amma isiin geemaraan dhageeffatu. Amma dubbiin akkami maaki akkami dubbiin beektaa? Dubbiin feemasii wal godhu na fakkaata nama kanaaf galutti jabaadhaatti fufa. Akkasi. Bakka dubbiin feemasii wal godhuudha. Nuti Oromoon gowwaadha asirraa nama gargaarraa iyyaa oolla dubbiin masan na fakkaata. Na dhageessaa qoftu ati laal wallaahi wabillahi rabbii gaditti jechuudha. Rabbii gaditti nuti rabbii gaditti waan feete osoo taatee jechuudha nuti jalaa hin hafne jechuudha. Anas ta'e asliis ta'e tokko faarratti dhaggeeffadhaa isinitti himatu. Wallaahi laazim waan barbaadan irraa malee waa'ee femismaa waa'ee maalii na ficcisiisi bannaatish. Laa rabbii gaditti asliis ta'e anas ta'e namni qabatee deeme wallaahi rakkoo feete keessaa illee si baasuu dandeenya jechuudha. Osoo Oromoon dura duultutu rakkoo feete keessaa si ni baasa. Garuu kijiba irratti rabbiin narra gaasin deeggaru si galee. Kanaafuu keessaa walitti haasofneeti si nagarsiista akkamitti waan hunda jechuudha. Ani TikTok sirraan fudhadhu fuudhee ilaalu iskiriin riikardi naa gootee waan hundaa ilaallaa jechuudha. Yaa akkas. Kanaafuu amma ani kubbaa ilaalu deemaa nagaan tura guys. Nagatti quftu yoo gabbaata naa bilbilme akkaawuntii wayii sirraa barbaada. Yoo baate Ayi maakush bakka haa ta'u bakka yoo nama intanii yookaan intanii barbaadan immoo nama sana isinii quunnama ishii sibira iyyuu hin jira miti Fuwaad. Yoo dhugumatti kan hatame ta'e ni baasa. Kila qofa isin jarana nama bakka walumaa galatti akkaawuntiin namatti kenname walumaa galatti. Uummata na dhaggeeffadha. TikTokiin isii namucaan kun osoo haatuu fedhe maal godhaa viidiyoon as ba'a TikTokiin bar maallaqa guddaa keessaa qaba bar obboleeyyan kiyya. TikTokii isla hattuu ta'e maallaqa keessaa fudhateetuma akkasuma loogaawutu godheetuma bikka itti seenes loogaawutu godhee waa hunda loogaawutu godhee. Baasuu dandeenya ka'a. Anatu itti qayyadamu. Maakii dhagahimee waasii hima. Dhagahimee takkatti. Hattuun viidiyoon ba'a. Dhagahimee maaki mucaa birrii qara baasuuf kaan beeytaati hin beeytaa miti birrii giiftii kennaafii tura mucaa giiftii kennaafii turan kana ka biraattu jira geemii dura ka baasuuf mucaan sun amma quuftuun maal jetti mucaa santu mucaa kana kenne iimeela kanaa bane kanaa jetti mucaan sun osoo hatuu barbaade ufuma ofiitii hataa ufuma ofiitii seena malee mucaan sunillee fuudhee mucaa kanatti hin dabarsu birrii kana duraallee isa sii baasaa ture gaafa amma dhiyoo tana wal qabne meetu birriin teetii isaatu isatti dabarseedhaan jiru bara amma isummaan nama dhaggeeffatu. Isa bakka isin teessitti dabarse. Haasawa namatti ani ilaala illu na nagee haasawa ijoollee keessa seenuu dadhabeen jira warra balkaaba maaliif jennaan namni si hime ati feemasiidha si galee ani mee waan anaa miidiyaa kanarra boo harkitee anaa nama arrabsu harkitee anaa ajandaa xixiqqoo jala deemu harkitee hin agarre si galee namni ilmoo nama guddaa ta'e waan hin taane hin dalagu si galee miti. Amma qaallichi kun osoo maallaqa hatuu barbaade wanti viidiyoon isa baay'isumaadhaan amma osoo hatuu fedhe maallaqa keessaa fudhadheetuman ka'ee deema jechuu dhumattee bar. Anatutu keessaa nan baastu maanis ol bahee sini madhuu keessaa na baasi keessaa bahii keessaa na bahee nan didee dhaqee nan immoo akka jedhanii ka'u maallaqa iyyuu keessa hin jiru. Deeqaa tokko maallaqa baasee risiita jedhe ol baasi na himinaa. Obsime maallaqa keessaa baasee risiita na erge hin jenne. Inni ofiisaatu keessaa baafate kan maallaqa maal gochuu hin danda'a. Sambo the receipt is here. Maaki
dubbii makam ta'e beekta walii galatti mucaan quuftuu mucaa kennite yookiin mucaa kaantu kennite quuftuu suma itti kenne birriin hatamnaan dhufte ajandaa godhaa jirta birrii teellee irraa fudhadhu oromoo ajandaan tempilis ankanuma siin jedha walla ajandaa godhaa jirta beekan birrii awwala maa akkaawuntii namaa kittiin kenni nama antu nama oromoon irraa sii fuutu jecha siin jedha fuutee mucaa kennite deemtee waan oromoon si qarqaare. Baafatu hin dandeenye yeroo sana qeerroo dhaanne dhaatu na baas ijoollee na baas kun itti agarsiisee galgala iyyuu keessa jira. Quuftu na dhagaye. Anaaf asliin siibil bilee asliin na bira ture gisee sani. Maal siin jenne maallaqa yoo kabaasu barbaadde asliin maakiin si haa baastu garuu xiqqishoo irratti geemii taphadhu kaayyoo irra si keenya waamee akkasitti haasoyne turree miti. Waan waliin haasoyne hunda asirra himuun qabu bar laazima. Aslan yoon fakkeenyaafuu ani osoo hin jiru illuun ni jira asliin ni jira maantu amma I don't know mucaan beekamtii jechuun feemasan ta'uu barbaada kara kanaan feemasa ta'uu barbaadeeti siin jeeti. Yeroo addubbat jala dubbattan siifin dawwala bakka agarsiisu fi siifin dawwalaati achi booddee dhuftee uummataa ibsitaa fi kalas dhiisuu farra. Ummata maal godhaa ibsa dhuftee ibsita malee sarraata nyaateeti akkami addisa ture. Maal gootee irra deemtee ummata ibsaa. Maal jala dubbatture yeroon isin ibsu mana jala maa dubbatture isin. Aticha maalaki yaachi. Ati abeetti gaaba abeetti gaaba. Gabbo amee an kubbaan nageessi kubbaan laalaa illu. Ayyee maakkos kayyee giftiti galatoomi dawaadhi bakka. Qoftuu bilbili maalsi barbaada wayita si gabbuuti. Nagatti maagi. Durriyyee fuulli kurumbaa fakkaatu hundatti imeela kannite hayi maal jechuudha. Maallaqa keessaa baafatee. 1,500 keessaa baafate. Riisitiis na ergeera. Oh معلش Alan jiru laala harka dho yaa miiciyoo nama raajte Alan jira harka dheeree waan dhugu barbaadu magaalaan guutuun قفتو بيتي بالبلمة قفتو isaan bar yoo nafas misiste asifin deebsa haga kem fedhu edamale kottu muit koraddu tiktok kan ke screen wanti screen record godi nagarsiisi bika balance da dafi cofi muit godi asi by the way anamma kana dufa by the way da gefa da guys kana dufa je oso him baking jechu ani dengadda mal jeen quftu mallayni si gute jira me qarkateen jeen him beekuet haye messenger an video da wal screen share godi balance keessa nagarsiisin jeen nagarsiiste screenshot godeetin jira jechu still namni na maallaqa si baas na je akka jalaan fudhanne jeetin qarshii isin achi keessa harkatti screenshot godhee itti himeetiin jirallee akkan screenshot godhee jechuudha. So iyyuutti taphataa ture bara ergasiyyuu garuu rakkoo miti bakka akkana